Impaayerrii fi federaalli hagamuu tokko isa kaan irra filatamaa ta'ee dhiyaachuuf yaalu mana hidhaa sabootaa ta'uu jalaa hin miliqan. Kanaaf lamaan keessattuu sabi tokko bilisummaa fi birmadummaa dhugaa gonfachuu hin danda'u. Impaayerri finna abbaa irreeti. Kanaaf bilisummaa irraa eeggachuun hin danda'amu. Federaalli ammoo sanarra haga ta'e of fooyyessee dhiyaachuuf yaale. Dhimmoota jajjaboo akka waraanaa fi nagaa, hariiroo alaa, maxxansaa fi bulcha maallaqaa kanneen kana fakkaatan yoo ta'e malee finnooti federaalaa bilisummaa fi birmadummaa ofii akka hin sarbamne falma. Hariiroon aangoo federaalaa fi finnoota wal bulchuu fi of bulchuu, chaartira waloo, barruun qab aangoo fi mirgoota qaamota lamaanii tarreessu heera waliin tumataniin masakama. Taatullee federaallis akkuma impaayeraa sansakkaa siyaasaa mirgaa fi bilisummaa sabootaa daangessu maqaa tokkummaa biyyaan saboota hacuucuu darbees akka federeeshinaa USSR, Yugoslavia, Nigeria fi kanneen kana fakkaatan keessatti mul'ate yakka suukanneessaa hanga fixa qacceessummaa cehu keessatti dhala namaa irratti raawwatamudha. Hariiroon qooda fudhattoota federaalaa tumaa heeraan waan gudunfameef qofa bilisummaa, birmadummaa fi mirgi ilmoo namaa eeggitii amanamaa argate nama hin jechisiisu. Gaaffiin sabootaa tokkummaa waldaa hin biintofneetti fudhatameef balaa aggaamaa jedhamee yoo ciicatame obomboleettii dheekkamsaa kaasee irree hacuuccaa diriirsa. Fakkeenya muraasa yoo fudhanne Nigeria keessatti gaaffiin saba Igbo, Indiyaa keessatti gaaffiin saba Kashmirii fi Jamuu, Raashiyaa keessatti gaaffiin saba Chechen, Spain keessatti gaaffiin saba Katalaan, Britain keessatti gaaffiin saba Irish, Itoophiyaa keessatti gaaffiin saba Oromoo, Somaalee, Affaar, amma immoo Tigree humnaan hacuucamee lolaa fi atakaaroo jibbisiisaatti kan ce'eef federaalummaan furmaata waara argamsiisuu waan hanqateefi. Biyyoota kana hunda keessatti federeeshinichi kan dandamateef sabooti gaaffii isaanii waan dhiisaniif yookaan dantaan sassakkaa siyaasaa federaala sanarraa argatan waan qalbii isaanii geeddareef osoo hin taane humnaan waan caalamaniif qofa. Humna dhabuutu duraan harqoota impaayeraa amma immoo federaalaa jalatti isaan dirqe. Impaayerrii fi federaalli bilisummaa fi birmadummaa hawwamuu saboota gonfachiisuu erga hanqate filannoon isaan caalee dhiyaatu kamii gaaffiin jedhu murteessaadha. Gaaffiin akkanaa jaarraa 16 irraa eegalee falaasamoota siyaasaa mul'atan keessaa isa murteessaadha jechuun ni danda'ama. Gurguddooti falaasama bulchiinsaa kanneen akka John Stuart Mill, Joseph Mazzini, Woodrow Wilson fi kanneen kana fakkaatan handaarri biyyaa dhugaan kan murteeffamu gaarreen yookaan laggeeniin osoo hin taane afaan, aadaa, seenaa, eelaa, yaadannoowwan waloo saba tokko saboota biraarraa adda baasuun gaafa jedhan cuunfaan yaada isaanii sabni tokko biyya mataasaa qabaachuutu irra jiraa yaada jedhuun dhudhamuu isaanii agarsiisa. Akeeka handaara sabaa fi biyyaa wal qibsiisuuti. Yaadni kun guddatee utubaa qabxii 14 kan Woodrow Wilson akkasumas chaartara Atlantic kan Franklin Roosevelt fi Winston Churchill saboota kolonaawoo fi hacuucamoo biratti akka xombora abdii dhala namaatti fudhatame. Sababni isaas yaadni sun bilisummaa fi mirga hiree murteeffannaa sabootaaf abdachiisaa waan tureefi. Yaadi qabxii 14 ta'uu chaartara Atlantic keessatti ifee mul'atu sansakkaan siyaasaa impaayeraa fi federaalaa saboota bakka tokkotti cafaqee bilisummaa isaanii sarbe geeddarame sabooti mirga hiree ofii murteeffachuu akka danda'an tolchuudha. Mirga hiree murteeffannaa gaafa jedhamu mirga sabooti mootummaa fedhan jala buluuf qaban dabalata. Biyya addaa sabni tokko akka addummaa isaatti ijaarratu, eenyummaa isaa keessatti dagaagfatu, handhuura siyaasaa, dinagdee, aadaa, afaanii fi dhugeeffannoo isaatti fudhatu, ilmaan isaa mootummaatti filatee bilisummaan jala buluu, amanamummaa olaanaa qabaatuuf dhiiga, lafee fi lubbuu isaan diina irraa faccisee daangaa isaa kabachiisu ibsituun eenyummaa isaati finna sabaa ofiin bulaadha. Finni sabaa kan saba addaa tokkorraa addatti ijaaramu finna uummataati. Bilisummaa fi birmadummaa, haqaa fi kabajii mirga ilmoo namaa olaanaan finna sabaa qofa keessaa argama. Finna sabaa gaafa jennu finna addaa saba addaa tokkorraa ijaaramu daangaan isaatis qubsuma saba sanaan wal kiphuu jechuudha. Yaadi kun kan impaayerooti hawaasa eenyummaa wal fakkaatu uumuuf saboota keessumaa kanneen bicuu ta'an liqimsee eenyummaa isa wayyabaa fudhachiisuun dirqiin moggaasu miti. Imaammati saboota liqimsuun saba eenyummaa biraa ijaaruu imaammata saba mancaasuu Walker Kooner waliin tokko. Imaammati liqimsuu adeemsa finna sabaa Awurooppaa keessatti ijaaramanidha. As keessatti finna sabaa gaafa xiyyeeffannoo kenninuuf saba addaa uumamaan jiru afaan, aadaa, amantaa, barsiifata, seenaa fi eelaa waloo addatti gabbifate duudhaa saboota kaanirraa adda isa baasuu qabu ilaallata. Biyyi saba akkasiirraa ijaaramtu impaayeraa fi federaala caalaa bulchiinsa ilmoo namaaf aanjawaa filatamaa fi tasgabbaawaa ta'a. Gabaabumatti
Finna sabaa jechuun saba walitti dhufee mootummaa dhaabbataa ofiin bulaa mootummoota kaan hundarraa walaba ta'e ijaarratedha. Amanamummaan saba sanaatis mootummaa isaatiif akkasumas amanamummaan mootummaa sunis saba isaatiif ta'a. Lamaanuu walitti hirkatu, wal utubu, tokko isa kaan malee jiraachuu hin danda'u. Saba jechuun uummata afaan tokko dubbatu, aadaa wal fakkaataa yeroo dheeraa keessa gabbifate waliin qabu, toltuu fi hamtuu waliin arge, seenaa fi eelaa isaarraa yaadannoo addaa qabu, dagaan lafa qubsuma isaa walitti ejjee fulla'u, dagaa mallattoo bilisummaa isaa diinarraa faccisuuf waliin lolee injifachuu fi injifatamuu isa mudate akka addaatti waliin yaadatu, har'as handaara lafaa walirraa fagoo keessa jiraatullee yaadaan obbolummaa walitti amanu, hireen egeree isaatii kan walitti hidhatuu fi saboota ollaa isaa amaloota akkanaa qaban hundarraa adda ta'uu isaatti amanudha. Uummati yabboon akkanaa yeroo hedduu mirga abbaa biyyummaa, mirga finna sabummaa, mirga ofiin bulummaa fi birmadummaa gaafata. Ofiin bulummaa fi birmadummaan isaaf bu'uura waa hundaa, jalqabaa fi dhuma jireenya isaati. Mirgi ofiin bulummaa isaa yeroo darbame, fakkeenyaaf weeraraan cabee bulcha halagaa jalatti yoo kufe, sadarkaan jireenya isaatii birmadummaarraa kolonaawaatti geeddarama. Ijaaramni sabaa maatiirraa eegala. Ilmaan haadhaa fi abbaa tokkorraa dhalatan hidhata dhiigaa maatii sana waliin qabaatu. Dirqamni isaanis dantaa maatichaa eeguudha. Obbolaa lamaan qabeenyaa fi bu'aa adda addaa qe'ee sanarraa argamu irratti wal dhabuu fi dhaabbataan walitti inaafuu malu. Sun garuu diina qe'ee sana diiguu fi balleessuu dhufu duratti gargar isaan hin baasu. Balaa itti aggaamamu waliin ofirraa qolachuuf dirqama tokkummaan bobba'u. Bobbaan kun aarsaa lubbuu isaan gaafachuu mala. Garuu aarsaan ulfina maatichaaf ba'u kan itti leellifamuu fi itti boonamu malee waan itti gaabbamu miti. Yoo obbolaan wal qabatee diina qeerraa faccisuu hanqatee jireenyi maatichaa dandamachuu hin danda'u. Abbuma argetu itti roorrisaa jechuudha. Namni immoo uumamaan hunda caalaa ulfina ofii barbaada. Eessayyuu yoo ta'e namni firaa fi alagaa fuulduratti salphachuu barbaadu hin jiru. Daafii kana ilmaan abbaa tokkoo hidhata dhiigummaan ulfina maatii ofiif of kennu. Maatii ofiif amanamuu jechuudha. Icciitii isaa ni eegu, rakkoo isaa ni obsu, tokkummaan diina waloo ofirraa faccisu, akkasumas dantaa gooroo maatichaa eegsisuuf ifaaju. Warra of kenne timjiin gargar baasu hin jiraatu. Ida'amni maatii warra ta'a. Warri hidhata dhiigaa walitti dhiyoo akaakayyuun muraasa lakkoofsisuudha. Ilmaan warra tokkoo ulfinaa fi dantaa akka walootti eegsifatan qabu. Fakkeenyaaf qabeenya waloo hattuurraa eeguu, hawwanii fi shamarran ofiif waardiyyaa ta'uu, cidhaa fi gadda walii miidhagsuu fi kanneen kana fakkaatan ta'uu mala. Aadaan waliif of kennu maatii keessatti eegalame yoo ol guddate mallattoo eenyummaa warra sanaa ta'a. Warri naamusa ittiin masakaman kan warra kaanirraa adda isaan taasisu qabaachuu malu. Barsiifata yeroo dheeraa keessa gabbifatan miseensa warra sanaatu tiksuuf dirqama qaba. Wal amanu, icciitii walii ni dhoksu, qaawwaa walii duuchuuf ifaaju. Warri aantee fedhaan waliif of kennu, aggaammi alaa wal faana walirraa faccisuu fi amajaajiin uggamuu hin yaadamnedha. Hidhati akkanaa osoma dheeratu gosa gaha. Gosti hidhata dheeraa maatii dhaloota hedduu lakkoofsisuu fi qubsuma bal'aarra jiraatudha. Gosti kamuu qaccee ofii lakkaawwatee abbaa tokkotti galcha. Babal'atee firoomsatti qubsuma walirraa fagoo gaaraa fi lagni gargar baasu keessa jiraatullee akkaataan jireenya miseensa gosa tokkoo bu'uurarraa walirraa fagoo hin ta'u. Miseensoti gosaa qaamaan wal beeku. Yoo wal hin beekne wal iyyaafatu, wal qoratu, qabeenya walootti dhimma bahu. Fakkeenyaaf lafa dheedicha horii, hora, tulluu ulfoo akka aarsaa, bosona, ayyaantuu, ilmaanillee dabalatee qabeenya gosaatti lakkaa'ama. Fayyadamni qabeenya waloo seera gosti sun baafatuun taliigama. Dhibdeen mariin furama. Dhimmoota hawaasa miseensa gosa sanaa ilaallatu akka dhimma miseensa hundaatti fudhatama. Fakkeenyaaf akka aadaa Oromootti gumaa gosatu baasa. Gumaa baasuu hanqachuun booree gosaati. Yookiin korma yookiin morma ofii gorra'ee ulfina gosa isaa eeguun dirqama hundaati. Amanamummaan of kennuun fedhaa fi seexaarratti bu'uura. Tarii gosa tokko ijaarama isa gadiirraa kan adda tolchu hariiroon siyaas dinagdee miseensota gosaa gidduu faara siyaasaa sirnaawaatti geeddaramuu eegaluu isaati. Dhimmooti hawaas siyaas dinagdee gosichaa yeroo baay'ee koree dhaabbii gosti iddoo satuun raawwatamuu malu. Koreen kun sadarkaa gosaatti aangoo seera baasu, hariiroo oomishaa hawaasa sanaa jabeessuu, humna gosa sana diinarraa faccisu gurmeessuu, sirna gooroo hawaasaa, siyaasaa, aadaa fi amantii qajeelchuu fi geggeessuu ta'uu danda'a. Miseensi gosichaas duudhaa, safuu fi aadaa yeroo dheeraa keessa gabbate akkasumas dantaa gosa sanaa of kennee eega. Of kennuun isaa seexaa ofiin abboomamee malee dhiibbaa alaan dirqamee miti. Ilmi tokko gosa isaa amanatee gosa isaaf amanama. Horteen gosaa babal'atee, dheeratee, gabbatee eenyummaa bu'uuraa osoo hin gadhiisin handaara fagoo hawwisee jiraachuu danda'a. Horteen kun latee
gosoota kumaan lakkaa'amanitti diriira. Lakkoofsi isaa heddummachuun qubsumaa walirraa fagaachuu fida. Walirraa fagaachuun mala oomishaa haaraan wal baruu, qilleensaa fi ilaalcha haaraatti madaquu, qaccee isaa fagoo jiru caalaa halagaa ollaa isaan wal dhuunfachuu, wal dhuunfannaa sana keessa aadaa walii wal fudhachiisuu yookaan ammoo wal dhuunfannaan dadhabamee wal jifachaa, wal waraanaa, wal mancaasaa jiraachuutti geessa. Yeroo qormaata akkanaa gosooti duudhaa bu'uuraa fakkeenyaaf aadaa lolaa, amanamummaa waloo, dhugeeffannoo hariiroo oomishaa fi kanneen kana fakkaatan sanyiin ofii ittiin beekamutti yoo ciche of qoree eenyummaa isaa dandamachiisuu irra darbee alagaa naannoo isaa of jala oolcha, ni liqimsa. Yoo liqimsee eenyummaa ofii fudhachiisuu danda'e fakkeenyaaf akka Oromoon tolchaa ture lakkoofsi isaa akkaan dabala. Yoo liqimfame fakkeenyaaf akka saba Inaariyaa lafarraa dhabama. Horteen gosaa akkuma babal'ataa fi dheerataa walirraa fagaatuun qaamaan wal beekes wal iyyaafatee wal qunnamuu carraan isaa dhiphataa deema. Fageenya yeroo fi lafaarraa ka'ee yaadannoon gaara, laga, bosona, ujuu uumamaa adda addaa qabannoo duubbee fagoo ta'a. Yeroo akkasii hidhati hawaasa sanaa haada yabboo akka kan maatii warraa yookaan gosaa osoo hin taane afaan, aadaa, seenaa fi eelaa durii, afoolaa fi hooda achi as dhuftee dhugeeffannoo akkasumas fedha egeree ofii walitti hidhuu irratti hundaa'a. Walirraa fageenyi lafaa fi yeroo hidhata gurmuu hawaasichaa haphisee walitti alagoomsa osoo hin taane duudhaan duraan ture duudhaa haaraadhaan bakka buusa. Qacceen eenyummaa hiddi handhuuraa citee hin citu. Gurmuun hawaasaa sun yeroo akkanaa tokkummaa isaa dandamachiisuuf mala adda addaa kalaqata. Fakkeenyaaf hariiroo bulcha isaa, mala qunnamtii isaa, sansakkaa hawaasummaa isaa geeddara. Kana jechuun guddina isaa kan madaalu caasaa furgaa hunda gaaddisa tokko jalatti fidu diriirsa. Iddoo isa tajaajilu of keessaa filatee galfata itti kennata. Waraana gaafa lolaa fi gaafa nagaa isa tiksu dantaa isaa weerartuurraa faccisu utubata. Lolee yoo injifate mirga argateen boona, yoo injifatame salphina itti dhufeen leeyya'a. Daangaa keessa jiraatu kan irratti oomishe horu, kan irratti lolee wareegamu, kan faacha mirgaa irratti muratu yookaan ofii muramee faacha ta'u, malkaa fi gaara isaa, tuujubaa fi hadhaba isaa jireenya isaatti hidhe akka safartuu eenyummaa isaatti fudhata. Akkasittiin gurmuun hawaasichaa dhiyoos ta'u fagoo wal qabate ititee addummaa isaa kabachiisee addummaa ormaas beekee jiraata. Yeroo kana gurmuun hortee gosootaa hedduu sun saba ta'a. Gabaabumatti sabni gurmuu hundee maatiirraa latee damee hedduutti dagaagedha. Tuutni sabootaa akka Oromoon beekutti walitti ida'ame macca lafaa ta'a. Caasaa ijaarama gurmuu hawaasaa keessaa sabni gurmuu ititaa fi bilchaataadha. Eenyummaan isaatis dhawaataan adeemsa keessa hundee godhata. Egaan gurmuu hawaasa ititaa, bilchaataa fi weerara diinaa ofirraa faccisuu danda'utu adeemsa keessa mootummaa dhaabbataa dantaa isaa tiksu ijaarrata. Kunis akka yaada Yooraam Hazooniitti hundeeffama humna waraanaa ammayyaa yeroo nagaa hin bittinnoofne birookiraasii galii gahaa waraana kana hirphu sassaabuu danda'u, bulchaa yookiin mootummaa labsii labsuuf haboo qabu, akkasumas yoo barbaachise labsii sana humna hidhateen hojiitti hiiksisuu dabalata. Mootummaan sabicha keessaa ijaaramu haala kana dura argamee hin beekneen aangoo harka namoota muraasaa kuusa. Aangoon isaatis sabicha weerara alaarraa faccisuu, dhibdee furuu, haqa mirkaneessuu fi qananii gooruu argamsiisuuf oola. Yeroo mootummaan dhaabbataan ijaaramu amanamummaa fi quuqamni maatii warraa fi gosaaf ture amma kan sabaa fi mootummaa isaa ta'a. Amanamummaan kunis jaalalaa fi ulfina namni tokko maatii, warra, gosa akkasumas saba isaaf qabaaturraa madda. Kanaaf namni sun yeroo waraanaaf waamamu waamicha sanaaf owwaatee hidhatee loluu, galii irraa eegamu kaffaluu, beekumsaa fi qabeenya isaa biyya isaaf oolchuurraa of hin qusatu. Gabaabumatti akeekni jireenya isaa inni guddaan ulfina biyya isaa eeguu fi daangaa ishees diinarraa faccisee jiraachuudha. Qabeenya, humna, beekumsaa fi waa hallee isaa osoo hin qusatiin biyya isaatti iddoosa. Jaalbiyyummaan dhugaa kana. Biyya isaa dureettis taatu hiyyeettii, jabduus taatu laaftuu, guddoos taatu xiqqoo, qaroomtuus taatu doofaa, gammoojjii kuusaa awwaaraa yookaan baddaa tuullaa cabbiis taatu ni jaallata, ni leellisa. Alaabaa ishee mirmirsa, aasxaa ishee kudhaammata, mallattoo isheetiin boona. Biyyoo biyya isaa kan handhuurri isaa keessatti awwaalame akka waan foon qaama isaatii achirraa dhandhonameetti fudhata. Kana hunda yeroo of kennu jaalala gooda onnee isaa keessaa madduun malee afaan qawwee abbaa irree tokkoon dirqisiifamee miti yookaan olola fakkeessaa fi dantaa calaqqisuun raateffamee miti.
Dhudhama jaal biyyummaa akkanaan dorgomee mo'achuu, lolee injifachuu, biyya isaa biyyoota hundarra caalchisuu hawwa. Mo'icha isaa mo'icha biyya isaan wal qabsiisa. Kun yoo ta'e akka waan biyyi isaa biyya hundarra caaleetti fudhata, ittiin boona. Mo'atamuun isaa ammoo mo'atamuu biyya isaatti lakkaa'ama. Akka waan ulfinni biyya isaa cabeetti leeyyaa, itti qaanfata. Hawaasi sun ititaa fi bilchaataa yoo hin taane ammoo weerara diinaa ofirraa ittisuu hin danda'u. Haala sirnaawaa ta'een mootummaa dhaabbataa ijaarratee waraana daangaa fi birmadummaa isaa kabachiisu gurmeessuu dadhaba. Keessoo isaattis tokkummaa kaayyoo hin qabaatu. Inuma bu'aa xixiqqoo irratti wal atakaaree nageenya ofii goola. Sabni sun hagamillee saboota kaan hundarra kan adda isa taasisu afaan, aadaa, seera, barsiifata, dhugeeffannoo, seenaa ka'uu fi kufuu, hooda achi as dhuftee fi kanneen kana fakkaatan addatti qabaatu qabeenya isaa qaalii kana humna siyaasaa dantaasaa aggaammii alaarraa faccisuu fi dhaabbataan dandamachiisu as baafachuutu isa rakkisa. Kanumaanis weerartuu alaa jalatti kufee cabuu, gabroomuu, kolonaawuu, qabeenya ofii saamamuu, aadaa fi afaan ofii shaakaluu dhorkamuu, walumaa galatti namummaan cabee waa hallee dhabee akka fedha koloneessaa sanaatti jiraachuuf dirqama. Sabni qabeenyi isaa yeroo saamamuu, ilmaan isaa waan isaan hin feene raawwachuuf yeroo dirqisiifaman, afaan ofii dubbachuu yookaan sirna amantaa ofii raawwachuu yoo dhorkaman, ilmaan ofii sun fedha koloneessaa guutuu yeroo didan, yoo ajjeefaman, yoo hidhaman, yoo kurkurfaman, yommuu dararaman, hadhaaxoo fooroorroo halagaa unachuuf yoo dirqaman, sabni sun gabrummaa ijibbaachisaa jalatti roorrifamaa jiran. Namni saba kanarraa dhalatu yoo gadi galoo hin taane roorroon akkanaa kallattiin irra gahuu baatullee akkuma waan isarra gaheetti fudhata. Miseensi saba sana miira hadhaa hacuuccaa qooddata. Fagoos jiraatu dhihoo, beekaas ta'uu doofaa, guddaas ta'uu xiqqaa, abjuu fi gaggabni isaa bilisummaan harqoota gabrummaa jalaa obbaafachuudha. Hadhaa roorroo obbaafatee gammachuu bilisummaa dhandhamuu hawwa. Hawwii kanaan of aangomsuu, of irroomsuu, mootummaa ofii jalatti akka fedha ofiitti daandii jireenya ofii qajeelfachuu, saba yookaan impaayera yookaan abbaa irree alagaa kamiifuu osoo hin gugguufiin of danda'ee jiraachuu barbaada. Sabni tokko gammachuu fi qananii dhugaa kan argatu impaayera, abbaa irree yookiin sansakkaa siyaasaa gowwoomsaaf calaqqisuu kan akka federaalaa jalaa bahee guutummaatti mirga ofiin bulummaa isaa yoo gonfate qofa. Kanaachi gammachuu fi qananiin isaa hir'uu malee mijuu hin ta'u. Kanaaf finni ofiin bulaa kamiyyuu caalaa sansakkaa siyaasaa filatamaa dorgomaa hin qabne ta'ee argama. Finna ofiin bulaa yeroo jennu finna sabaawaa saba addaa tokkoon akka addaatti mirga hiree murteeffannaa sabichaa irratti bu'uuree ijaaramuu, hirphamuu akkasumas iddoosamuu jechuudha. Addunyaa kanarratti abjuun sabootaa inni guddaan finna ofii jalatti mootummaa ofii ijaarrachuudha. Waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa booda gaaffiin golee hundaa dorrobee sansakkaa siyaasaa dulloomaa babal'achuu, dhiibbachuu, lafa fagoo deemanii koloneessuu irratti hundaa'ee impaayeroonni diigamanii finnooti sabaa ofiin buloo birmadoo fi of danda'oo ta'an kaayyoo naamusaa mirga hiree murteeffannaatiin akka dhalataniifi. Cubbuu fi abaarsa impaayerri dhala namaatti fiderraa of qulqulleessuun kan danda'amus mirga bu'uuraa kana kabajuuni. Akeeka kana liberaalonni fakkeenyaaf Woodrow Wilson akkasumas sooshaalistoonni fakkeenyaaf Vladimir Lenin galma adda addaatiif ta'uun beekamullee lapheerraa ofitti fudhatanii awwaala impaayerotaa irratti finnooti ofiin buloon akka dhalataniif gumaacha olaanaa qabaatan. Yaaddoo waraana barbadeessaa diddaan hacuuccaa kaasurraa obbaafachuuf bilisummaa sabootaa mirkaneessuu caalaa abshaalummaa fi qajeelummaan hin jiru. Ardiin Awurooppaa waraana addunyaa lammaffaa booda nageenya amansiisaa argachuu kan dandeesseef gaaffii sabootaaf gurra ergistee dhalachuu finna sabaa hedduu waan hayyamteefi. Golee biraa bakka eebbi kun sabootaa hin qaqqabin fakkeenyaaf Afrikaa, Eeshiyaa, giddugala bahaa keessatti waraana barbadeessaan itti fufee guddina siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa gaadi'uu irra darbee yakkoota suukkanneessaa akka fixa qacceessaa dhalche. Waraana Afrikaan ittiin xiqqaatte akkasumas salphatteef sababa guddaan takkaahuu koloniin hundeerraa diigamee fakkeenyaaf akka Itoophiyaa keessatti mul'atu biyyooti ofiin buloon fedha sabootaa irratti hundaa'ee dhalachuu hanqachuu yookaan daangaa koloneessaan saboota adda addaa walitti cafaqee sarare yookaan saba tokko fedha isaan ala kolonii adda addaatti hire akkuma jirutti fudhachuudha. Daangaa koloneessaa akka sabootaaf ta'utti irra deebi'anii sararuu hanqachuun gaaga'ama guddaa ardii kanatti affeere. Ammallee nageenya amansiisaa Afrikaatti fiduun yoo barbaadame daangaa kolonii irra deebi'anii sararuun geeddarama hundee qabeessa argamsiisuuf ifaajuudha. Kun warraaqsa guddaa gaafata. Sabootis akka addummaa isaaniitti mirga addatti mootummaa finna ofii ijaarrachuu qabu.
Finnooti sabaa dandamachuu kan danda'an kaayyoo naamusaa muraasa garuu murteessaa ta'aniin yoo masakaman qofa. Yooraam Haazoonii kaayyoo naamusaa kana torbatti qooda. Isaan kana hubannoon ilaaluun hojii kanaaf murteessaa ta'a. Inni jalqabaa fi murteessaan saba ititaa tokkummaa fi mirga isaa tikfachuu danda'uuf mirga ofiin bulummaa siyaasaa gonfachiisuudha. Kana jechuun yoo sabni sun adeemsa keessa waraana gahaa fi dinagdee jabaa ijaarratee weerara humna alagaa ofirraa faccisuu kan danda'u ta'e finnooti sabaa biroon sansakkaa jiru keessatti beekamtii saba ofiin bulaa kennuuf. Yoo sabni sun humna waraanaa fi dinagdee jabaa sochoosuu hanqate yookaan diigumsa keessoo madda goolii ta'uun hubame daafii kanaas weerara humna alagaa ofirraa ittisuun isaa gaaffii keessa yoo jiraate carraan beekamtii ofiin bulummaa argachuu isaatii xiqqaa ta'a. Saba humna horatee irree cimsatee dinagdee gabbifatee aggaammii alagaa ofirraa faccisuu hin dandeenye tokko eenyuyyuu ofiin bulummaa fi birmadummaa isaa hin kabajuuf yookaan of kitatti hidhee tarree ofirra hin hiriirsu. Addunyaan kan abbaa humnaa kan isa qophaa'ee kan isa itti yaadee karooraan of ijaaree ta'uun beekamuu qaba. Kaayyoon naamusaa lammaffaan giddu seentummaa dhimma keessoo biyya biraarraa of qoqqobuudha. Kana jechuun finni bilisaa tokko dhimma keessoo isaa giddu seentummaa qaama kamuu osoo hin eeggatiin murteeffachuu fi dantaa isaas akka hawwii fi hubannoo isaatti tarkaanfachiifachuu danda'uudha. Naamusa kanaan ala finnooti gurguddaan dhimma finnoota xixiqqaa keessaa akkuma fedhanitti seenanii waan borcaniif darbees waan to'ataniif sansakkaan finnoota sabaa diigame impaayerummaaf bakka gadhiisa. Naamusni kun bu'uura masakaa hariiroo sabootaa fi finnootaati. Akkasis ta'ee har'a finnooti gurguddoon fakkeenyaaf Ameerikaan dhimma finnoota xixiqqoo fi dadhaboo fakkeenyaaf Iraaq keessa seenanii waraana qubachiisuu mootummaa tokko diiganii haaraa ijaaruurraa of qusatan jechuu miti. Ofirrummaa fi addaggummaan humna ofiin utaaluu bakka hundatti mul'ata. Warra walqixoo qofatu birmadummaa walii kabaja. Dhimma kanarratti gaaffiin ka'uu malu abbootiin irree akka Naapooliyoon, Hitler, Staalin, Mangistuu, Albashir, Miloosovichii fi kanneen kana fakkaatan ka'anii maqaa tokkummaa biyyaa, ilaalcha, amantaa fi kanneen kana fakkaatan da'eeffachuun bicoota daangaa bulcha isaanii keessa jiran yookaan weeraraan qabatan dirree irratti yoo qalan mana tokko keessatti ukkaamsanii jumulaan yoo barbadeessan gabaabumatti bicoota irratti fixa qaccee yoo raawwatan daafii kaayyoo naamusaa fi ofiin bulaa giddu seentummaa qofa addunyaan callistee ilaaluu qabdi. Mootummaan finna sabaa sun of dadhabee nageenya lammiilee isaa fakkeenyaaf Rwaandaa, Koongoo, Laayibeeriyaa, Itoophiyaa fi kanneen kana fakkaatan dhumaatii garmaleen yoo qaqqabe hoo haalli akkasii yoo uumame lubbuu namaa ulfina guddaa qabu baraaruuf waraanaanis ta'e haala danda'ame hundaan gidduu seenuun dirqama. Abbootiin irree tarkaanfii akkanaa cabeensa birmadummaa biyyaatti qabatanii yakka raawwatan dhoksuu fi hawaasa sab gidduu burjaajessuuf ifaajuu hin dhiisan. Kanaaf kabaji mirga ilmoo namaa bu'uuraa cabeensa birmadummaa biyyaa caalaa dahata seeraa fi iggitii amanamaa qabaachuutu irra jiraata. Sadaffaan mirga mootummaan finnaa sun fayyadama humna dirqisiisaa gurmaawaa qabaachuuti. Akka kaayyoo naamusaa kanaatti mootummaan daangaa bulchiinsa isaa keessatti tokkicha hidhatee fi aangoo mirga irree dirqisiisaa qabu ta'a. Naamusa kana ala lammiileef nageenya amansiisaa argamsiisuun hin yaadamu. Mootummaan humna hidhate tokkicha jechuun mirga hidhannoo jabeeffachuu, aggaammii alaarraa saba isaa faccisuu, gabii saba isaaf waardiyyaa ta'uu akkasumas waraana labsee mirga uummata isaa tiksuu dabalata. Mirgi kun qaama mirga hiree murteeffannaa saba sanaati. Yoo mootummaan sun dirqama kana hubachuu hanqate takkaahuu seeraalummaan ni babal'ata akkasumas mootummaa dadhabaan sun hamuummii impaayerummaa mootummoota aanga'oo kakaasa. Mootummooti aanga'oon yeroo hedduu seeraa fi amantaa akkasumas ilaalcha ofii olaanaa bakka hallee fi saboota hundaaf akka tolutti fudhatu. Bakka mootummaa dadhabaa arganitti sanaan dahatanii fedha ofii kaan irratti fe'uuf abjootu. Sabooti ni ka'u, ni kufu. Sabni kaleessa humna waraanaa fi dinagdee guddaa sochoosu har'a laafee tuffatamuu danda'a. Yoo tuffatame humna of dandamachiisuu isaa yoo se'atame bilisummaa, ofiin bulummaa fi birmadummaa ofii dhabuun waan hin oolle. Kanaaf sabni walamni tokko walabummaan isaa dandamataa bara baraa akka hin taane hubachuu feesisa. Sabni walabummaa ofii gonfachuuf ifaajus walabummaan isaa ulfina kan argatu yoo of gurmeesse, yoo hidhate, goolii keessoo fi yaaddoo aggaammii alaa dhabamsiisuu yoo danda'e qofa. Gama biraatiin mootummaan sun faallaa dantaa saba isaa hiriiree shaakala abbaa irrummaa jalatti sirna hacuuccaa fi roorrisaa yoo diriirse daafii kana guddina, qananii fi kabajaa mirga ilmoo namaa gaaffii jala yoo galche mootummaa hacuuccaa fi roorrisaa sana ofirraa kaasuuf mirga addatti inni hidhatee humna dirqisiisaa fayyadamuuf qabu sabni sun gurmaa'ee irraa kaasuun mirga uumamaati. Mirgi ilmoo namaa ulfina addaa qaba gaafa jedhamu mirgi sun haala kam keessattuu cabuu, sarbamuu fi dhiitamuu hin qabu jechuudha.
Yoo kan cabu ta'e qaamni cabsu sun mootummaa ofii amanamummaa olaanaan gonfames taanaan dura dhaabbachuun hidhannoo itti kaasuu dabalateeti. Dirqama olaanaan jaal biyyaa tokkos ofii fi saba isaa mootummaa roorrisaa irraa tiksuudha. Kun ta'uu baannaan sabichi hireesaa harka abbaa irreetti dabarsee kenna. Naamusii afuraffaan hireen sabootaa harka mootummoota aanga'ootaa fatansaatti akka hin kufneef wiirtuun aangoo danuun hirphamuudha. Kana jechuun finni sabaawwan madaala aangoo walii ittiin to'achuu danda'an jechuunis sabni tokko saboota kaan caalee ba'ee seera, heera, ilaalchaa fi dantaa gooroo ofii saboota kaan irratti akka hin feeneef luugamuu danda'uudha. Sabni tokko sansakkaa siyaasaa impaayeraa jalatti bilisummaa siyaasaa fi mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneeffachuu, suphachuu fi dandamachiifachuu hin danda'u. Finnooti wal luugamuu, wal to'achuu, dhaabbatoota adda addaan wal hordofuu, keessumaa ammoo hamuummii impaayerotaa doomsuu barbaachisa. Shanaffaan bicoota finna sabaawaa keessa jiraniif eegumsa olaanaa taasisuudha. Mirgaa fi ulfina bicootaa eeguun dirqama hamilee fi seeraati. Mootummaan bicootatti roorrisu, yakka namoomaa irratti raawwatu, dantaa wayyabaa irratti fe'u bara kana akka bulguutti ilaalame gamtaa sabootaa keessaa moggaatti fo'ama. Har'a dhimmi mirga saba bicuu dhaga'iitti namaa toosisee qalbii hawaasaa sab gidduu rarraasa. Bicootti roorrisuun obomboleettii dheekkamsaa kaasisee kabaja finna sanaa xureessa. Gamtaa hawaasa sab gidduu keessaa dhiibamuu, moggaatti fo'amuu fi qoqqobbaa adda addaaf saaxilamuu fida. Kaayyoo naamusaa ja'affaan aangoo mootummaa finnootaa dhaabbattoota bakka halleetti dabarsuurraa qoqqobuudha. Dhaabbatooti bakka hallee yeroo hedduu akka waan dhimmoota saboota gola hundaa jiran keessa seenanii borcuuf aangoo qabanitti of fudhatu. Kanaaf safartuu adda addaa baasanii sabooti hunduu safartuu sanatti akka kooluu galan barbaadu. Safartuu isaan kaanirraa mittik jennaan moggeeffamuu fi qopheeffamuu ofitti affeeruu ta'a. Kun ammoo sabooti hiree bilisummaa fi birmadummaa ofii harka isaaniitti raawwachiisuu fiduu mala. Kana liqimsuuf kaayyoo naamusaa finnootii ittiin masakamanii fi sabooti bilisummaa ofii ittiin dandamachiifatan aangoo ofii harka dhaabbattoota bakka halleetti dabarsanii kennuu diduudhaani. Sabooti haboo isaanii yoo dabarsanii kennan finna ofii diiganii sansakkaa siyaasaa impaayeraaf karaa baasan jechuudha. Kana jechuun garuu sabooti bicuun mootummaa aanga'oota fatansaa fi dhaabbattoota isaanii dahoo fi gaachana taasifatanii jiraachuu hin fedhan yookaan hin jiran jechuu miti. Fakkeenyaaf Poorto Riikoo sabni jedhamtu fedha isheen mootummaa Ameerikaa jalatti bulti. Bakka hedduutti sabooti bicuun finna ofii jalatti mootummaa ofiin buluurra hirkattummaa mootummoota gurguddootti yoo kooluu galan mul'atu. Fedhi kun haga qaama mirga hiree murteeffannaa keessaa tokko ta'etti kabajamuun sirna. Garuu sabooti bilisummaa fi birmadummaa ofii barbaadan hawwiin isaanii kun fedhaa fi ilaalcha dhaabbattoota bakka halleen danqamuu hin qabu. Keessumaa jabana baaquleessa kanatti hawwiin sabootaa xiyyeeffannoo addaa barbaada. Gaaffii murteessaan tokko ka'uu mala. Biyyooti mirga lammiilee isaanii eeganii jiraachisuuf ga'umsa waraanaa, dinagdee, dippiloomaasii fi hawaasummaa dhabanii yoo diigaman yookaan dandamatanii fuulla'uuf abdiin yoo irraa dhabame fakkeenyaaf Iraaq, Boosniyaa, Itoophiyaa, Koongoo, Siiriyaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti akka mul'ataa jiru daangaa finna sabaawaa haaraa sararuun alata biyyoota ofiin buluu argamsiisuun bilisummaa fi nagaa dhugaa fi waaraaf murteessaadha. Kun kaayyoo naamusaa torbaffaa jalatti ilaalama. Nageenya waaraa fi bilisummaa dhugaa argamsiisuuf daangaan finnootaa yoo barbaachisummaan isaa kan gaaffiif dhiyaatu hin taane irra deebi'amee sararamuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf Jarman dhiyaa fi Jarman bahaa diigumsa gimbii Berliin booda erga walitti makamanii finna saba Jarman tokkoomse ijaaruun danda'ameera. Walitti makamni sun mirga hiree murteeffannaa saba Jarman dhugoomse. Biyyi lama walitti dacha'ee biyya tokko ta'e. Fuulduratti sabi Kooriyaa fakmishoo Jarman hordofee walitti makamuu danda'a. Kun yoo ta'e timjiin Kooriyaa kaabaa fi Kooriyaa kibbaa gargar baasee diigame Kooriyaa tokkitti saba Kooriyaa tokkoomsitu arguu dandeenya. Yoo kun ta'e hafuurri diinummaa aggaammii humnaa atakaaroon obbolaa lamaa hafee naannoo sanatti bilisummaa fi nagaa amansiisaa fiduu danda'a. Gama kanaan gaanfa Afrikaa kana hojii manaa guddaatu eeggata. Naannoo kana micireen impaayeraa diigamee hin raawwanne. Daafii kolonii sabooti biyyoota lama sadiitti qoodaman hedduudha. Fakkeenyaaf Oromoon Itoophiyaa fi Keeniyaatti, Somaaleen Jibuutii, Keeniyaa Itoophiyaa fi Somaaliyaatti, Affaar Eertiraa Itoophiyaa fi Jibuutiitti fedha saboota sanaan ala hiramuu dhaabbataan nageenya naannoo sanaa booressee guddina siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa gaadi'e malee waan buuse hin qabu. Daangaan naannoo kanaa irra deebi'amee akka fedha sabootaatti sararamuu malee nageenya, bilisummaa, tasgabbii fi qananii hawwamuu bira gahuun abjuu ta'a.
Olitti sansakkaa siyaasaa impaayeraa fi federaalaan yoo wal dorgomsiifne finni sabaa waan sansakkaa siyaasaa filatamaa ta'uu hubannee jirra. Finni sabaa waan akka finna uumamaa dhalli namaa itti gurmaa'uuf dhiyaateetti fudhatama. Yaadni kun irra caalaa waliigaltee Westfaaliyaatiin waraanni waggaa 30 Awurooppaa keessatti deemaa ture erga gab jedheeti. Waliigalteen sun gaa'ila siyaasaa dirqisiisaa Bataskaana Kaatolikii Roomaa fi saboota Awurooppaa gidduutti gudunfamee ture diige. Kun dhaloota finnoota sabaa'oo hedduuf bu'uura ture. Sun akka yaadame hojiitti hiikamuu hanqate haga sabboonummaan saboota Awurooppaa dagaaguutti lafarra gangalataa ture. Dagaaginni sabboonummaa finnoota sabaa'oo hedduu gadameessa impaayeraa keessaa dhalche. Daafii kana sabooti handaara afaanii, aadaa fi eenyummaa ofiitiin finna ofiin bulaa birmaduu daangaan isaatis murtaawaa sararatan. Duuba bu'aa maaltu irraa argame? Tokko, gooliin handaara moggaatti dhiibama. Irra jireessi finnoota sabaa'oo saba addaa tokko yookaan saba wayyaba eenyummaan finnichaa irratti bu'uuru irraa ijaarama. Kun mirkanii mirga hiree murteeffannaa isaati. Finna isaa keessatti tokkummaan sabichaa waan itituuf abba tokkootis ta'ee gurmuun hawaasaa yaaddoo goolii keessoo hin qabaatan. Humni waraanaa isaas daangaa biyya isaa aggaammii alaarraa faccisuu malee dirqama addaa hin qabu. Waraana daangaa eeguu qabaachuun aara galfii yaaddoo nageenyaa fida. Yeroo kana maatiin, warri, gostii fi caasaan saba sanaa hafuura nagaa keessatti oomisha isaatti xiyyeeffata. Kun kalaqa finna sabaawaa keessaa tokko. 2. Hamuummii weerara impaayeraa hongeessa. Finna sabaawaan dhaabbata bulchiinsaa dagaan isaa murtaa'eedha. Kana jechuun akka impaayeraa handaara gaarrii yookaan lagni hin daangessine hin himatu. Dagaa ofii kabachiifatee hundaan walqixa ta'ee jiraachuu malee weeraraaf hamuummatee daangaa ormaatti ce'uuf akka impaayeraa sababa hin tarreessu. Hafuura nagaa fi badhaadhina dinagdee bakka hallee abjoochuun gaggaba isaa miti. Faallaa kana xiyyeeffannoon sabboonaa dhiyeessa finna sabaawaa tokko bilisummaa sabootaa fi mirga hiree murteeffannaa isaanii ulfeessuudha. Sabboonaan kun sabuma isaa keessaa kaadhimamee aangawa malee akka bulchaa impaayeraa halaalaa hin moggaafamu. Dhalootis akeeka babal'annaaf halaalatti ergamee lolaaf hin dirqamu. Sabni kamuu fedha isaarraa fagaatee lola impaayeraa keessatti hirmaachuu hin qabu. Daafii kana akka Deevid Huum jedhutti kufaatiin impaayeraa hundeeffama isaarraa baay'ee hin fagaatu. Diigamuun impaayeraa ammoo bilisummaa sabootaa argamsiisa. Sabooti saba ollaa ofii hammachuu fi sutachuuf gaggabuurraa mootummaa walabaa ofii keessatti mirkaneeffatan ijaarrachuutti xiyyeeffatu. Kana jechuun garuu finna sabaa waan tokko leemmoo harki qulqulluu dhiiga sabootaan cubbuu hin dalagne jechuu miti. Akka tokko yookaan akka biraan finna sabaa waan tokko waraana keessatti ni hirmaata. Hoogganni finna tokko gaaffii daangaa, siyaasaa, dinagdee, yaaddoo weerara ollaa fi kanneen kana fakkaatan irraa ka'ee saba isaa abidda waraanaatti erguu mala. Kun of tuulummaa, dhibaa'ummaa fi ofirrummaan yoo dabalame gaaga'ama hin malle qaqqabsiisa. 3. Finna sabaawaan bilisummaa garee mirga bu'uuraa hiree murteeffannaa irratti hundaa'eef dhaabbata. Akeeki kun utubaa sansakkaa siyaasaa isaati. Badhaadhinni waatattaa, gabbinni aadaa, tokkummaan keessoo, dagaaginni afaanii fi kanneen kana fakkaatan xiyyeeffannoo olaanaa finna sabaawaa argatu. Isaan kana ala bilisummaa fi hiree murteeffannaan tasuma hin yaadamu. Finni impaayeraa tasuma finna bilisaa hin ta'u. Yeroo hundumaa finna abbaa irreeti. Kanaaf finna sabaawaa hoogganni isaa gadameessa sabichaa keessaa dhalatu qofatu bilisummaa dhugaa saba isaaf gumaacha. Hoogganni saba sana keessaa ba'u uumamaan sabicha waliin hidhataa amanamummaa qabaata. Wanni saba isaa qunnamu gaaris ta'uu hamaa akka waan isa qunnameetti fudhata. Hireen isaa guutummaatti hiree saba isaatti hidhata. Sabni tokko hooggana isaan walitti hirkachuu fi wal utubuun kan danda'amu finna sabaawaa keessatti. Kanaaf duudhaan bilisummaa fi hiree murteeffannaa bu'uura dhaabbataa hegereen sabichaa ittiin masakamu ta'ee fulla'a. Duudhaan akkanaa dandamannaa fi bara qaari'uu finna sabaawaaf utubaa amanamaa ta'a. 4. Finna sabaawaan sansakkaa siyaasaa wal dorgommiiti. Daayaan finna sabaawaa daayaa finna impaayeraa isa dhala namaa hunda gaaddisa ilaalcha, falaasama akkasumas fayyina bakka hallee jalatti tokkoomsuu hawwuun wal faalleessa. Lafa kanarra dhugaa tokkichi dhalli namaa mamii malee sifeeffatu hin jiru. Dhugaan tokko dhugaa kaaniin, ilaalchi tokko ilaalcha biroon, falaasamni biroon falaasama kan biraan dorgomuu, sabni sabaan finnootis akkasuma duudhaa wal dorgomuu isaa kan gabbifatu finna sabaawaa keessatti qofa. Addansummaan, sabdaneessummaan, qoogdaneessummaan jiru ulfina maluu finna sabaawaa keessatti gonfata. Duudhaan akkanaa hariiroo nagaa saboota gidduutti diriirsa. 5. Finni sabaawaan bilisummaa abba tokkootaa dhugoomsa. Finna sabaawaa ofiin bulaan dhaabbata filatamaa bilisummaa fi hiree murteeffannaa waloo dhala namaa hundaaf ifaaju ta'uun beekamaadha. Kana jechuun garuu mirga bu'uuraa abba tokkoorraa tarkaanfata jechuu miti. Abba tokkeen qaama hawaasaati, qaama gurmuu tokkooti.
mirga inni qabu kan noolaas ta'e kan siyaasaa mirga gurmuun hawaasichaa qabuun addatti ilaalamuu hin danda'u. Dirqamni isaatis akkasuma. Bilisummaa dhugaa gaafa jedhamu hariiroo dirqisiisaa, hacuuccaa, roorrisaa fi qammansaa ta'e kamirraayyuu bilisa ta'uu fi iggitii amanamaa kan qabu jechuu dabalata. Abba tokkeen mirga lubbuun jiraachuu, bultii dhaabbachuu, oomisha horachuu, akkasumas mirga dubbachuu fi barreessuun, yaada ofii ibsachuu, gurmaa'uu, waldaa siyaasaa fi noolaa keessatti hirmaachuu, filuu fi filatamuu, sosso'ee mormuu yookaan deeggaruu, tarkaanfii fudhatu hanga mirga biraa hin daangessinetti yaa'a seeraa jalatti iggitii amanamaa finna sabaawaa jalatti qabaata. Mirga akkanaa impaayera yookaan federaala keessatti guutummaan guutuutti gonfachuun abjuudha. Finna sabaawaa keessatti abba tokkee fi saba, abba tokkee fi dhaabbattoota finna sanaa, sabaa fi dhaabbattoota isaa gidduu amanamummaa waloo jabaatu jira. Amanamummaa fedhaa fi akeeka waloo irratti bu'uure qilleensi hin raasu, lolaan haree hin gatu, barris hin geeddaru. Amanamummaan waloo ammoo bu'uura jaalbiyyummaati. Jaalbiyyummaan biyya ofiif of kennuudha. Warra biyya ofiif of kenne tamjiin gargar baasu hin jiraatu. Amanamummaa olaanaa akkanaa impaayera yookaan federaala saboota hedduu bakka tokkotti cafage keessatti arguu gonkumaa hin dandeenyu. John Stuart Mill haala impaayera Awustiriyaa Hangarii keessatti mul'atu erga ilaalee booda sabooti impaayera keessatti cafaqaman amanamummaa waliif qabaachuu akka hin dandeenye hubate. Akka hubannaa isaatti sabooti afaan yookaan amantaa tokko hin qooddanne tokkummaa dhugaa hin qabaatan. Inuma sabni tokko saba kaan akka dorgomaa darbees balaa ofiitti fudhata. Hoggana waloo, afaan waloo, aadaa waloo, daayaa waloo, egeree waloo waan jedhamu hin jiraatu. Hunduu mata mataatti hoggana ofii, afaan ofii, aadaa ofii, daayaa ofii, egeree ofii qabaata. Saboota masaanuu walii ta'an kana walitti hidhee kan tursu humna qawwee qofa. Kana jechuun impaayeroonni akka Awustiriyaa Hangarii haada amanamummaa waloon walitti hin hidhamne. Yeroo impaayericha injifannoo yookaan kufaatiin qunnamu saboota hacuucamoo isaa ta'an biratti miirri injifannoon lafa dhiituu yookaan kufaatii isaan boquu cabuu hin mul'atu. Injifannoo yookaan kufaatii impaayerichaa akka kan ofiitti hin fudhatan. Sana jija yookaan kasaaraa qaama biraa fakkeenyaaf abbaa irrichaa fi tumsitoota isaatiif galchu. Waldaa Sooviyetii fi Yugoslaaviyaallee kanumatu mudate. Haalli federaalummaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru kanuma dur impaayera Awustiriyaa Hangarii waldaa Sooviyet yookaan Yugoslaaviyaa mudateen wal fakkaata. Itoophiyaa keessatti sabooti federaalichaaf amanamuu, alaabaa isaan kakachuu, daangaa isaa kabachiisuuf of kennuun haafuuti qaama federaalichaa ta'uu himachuutti ni qaanfatu. Sabooti federaalicha keessatti hidhaman takkaahuu wal hin beekan, yoo wal beekanis hariiroon isaanii masaanummaa fi miira diinummaarraa hin fagaatu. Fakkeenyaaf hariiroo Amaaraa fi Oromoo akkasumas Amaaraa fi Tigree yoo fudhanne ilaalle hariiroo jibbaa, hinaaffaa, diinummaa fi kanneen kana fakkaatan malee hariiroo obbolummaa, jaalala, amanamummaa fi kanneen kana fakkaatan arguun rakkisaadha. Impaayerri Itoophiyaa akka jija Amaaraa, federaalichi ammoo akka jija Tigreetti fudhatama. Oromoon lamaan keessattuu miidhama malee bu'aa hin buufanne. Kanaaf itti of waamuu, itti of moggaasuu, isaaf amanamuu hin fedhu. Impaayeras ta'e federaalli sabni wayyabii akka Oromoo irraa qoollifate amanamummaa olaanaa dhorkate hagam dandamattee jiraachuu dandeessi. Jireenya ishee hanga ammaatiif gumaachi olaanaan shoora humni afaan qawwee keessaa ba'u taphate malee fedha, jaalala akkasumas wal amanannaa fi wal abdannaa sabootaan miti. Humni ammoo yeroo hundaa irree abboommii ta'a jedhanii yaaduun daallummaa ta'a. Humni Awustiriyaa Hangarii, waldaa Sooviyet, Yugoslaaviyaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti irree abboommii bara baraa ta'uu hanqate akkamiin Itoophiyaa keessatti abdatama. Biyya sabooti alaabaa ishee jala hiriiruu qaanfatan humna qofaan walitti hidhamtee yookaan dirqamtee fullaati jechuun hin yaadamu. Haalli amma mul'atus kanuma dhugoomsa. Namooti tokko tokko rakkoo Itoophiyaan keessa gangalachaa jirtu gaaga'ama caasaan federaalaa saba irratti hundaa'e fidetti haqachuu barbaadu. Ilaalchi akkanaa daallummaadha. Itoophiyaan impaayera humnaan ijaaramte, humnaan walitti dirqamtee afaan qawwee jalatti eegamte, booda ammoo sun dadhabamnaan federaalatti geeddaramte ijibbaata dhumaaf walitti dirqamaa jirtudha. Sabooti ishee keessatti hidhaman wal hin beekan, wal hin amanan, wal hin barbaadan. Aadaan siyaasaa isheetis wal cabsuu, wal balleessuu fi diina inni kummaan wal ilaaluu irratti bu'uure. Ida'amni kana waraana barbadeessaa, gadadoo fi goomii dhaabbataa itiche. Haala kana keessatti gaggabni olaantummaa murna Arat Kiiloo dhuunfatu biraa mul'atu shaakala abbaa irrummaa baratamaan sabootatti roorrisuu fi irree hacuuccaa gajjabeessuun alatti madaa sabootaa qoorsuuf carraaqqiin taasisu hin mul'atu. Kanaaf dhaabaa fi dagalee ishee wal gadhiisee impaayeroota yaayyuu addunyaarraa dhabaman dhaqqabuuf arriidaa jirti. Sansakkaan siyaasaa filatamaan bilisummaa, birmadummaa fi mirga gooroo saboota gonfachiisuu danda'u finna sabawaa ofiin bulaa handaara afaan, aadaa, eenyummaa fi seenaa saba tokkoon wal qixxee ijaaramu ta'uu ilaalleerra.
sabni kamuu akka addummaa isaatti mootummaa ofii jalatti hiree isaa murteeffachuun qaama mirga ilmoo namaa bakka hallee keessaa tokko. Kanaafuu sabni kamuu eessa jiraatu eessa, bicuusaa ta'uu guddaa, hiyyeessa doofaas ta'uu qaroo dureessa, adiis ta'uu gurraacha, mirga kanatti fayyadamee mootummaa sabummaa isaa iddoosu ijaarrachuu danda'a. Mirga kana mootummooti yookaan dhaabbatooti gurmuu mootummootaa hojiirra oolchuuf ofitti fudhatanii erbaala irratti maxxanfachuun waan baratame. Bu'uuruma kanaan keessumaa dhumaatii suukanneessaa waraana addunyaa tokkoffaa fi lammaffaa qaqqabsiise booda awwaala impaayerotaa irratti finna sabawaa hedduu deessisuun hojii manaa gurguddoota addunyaa kanaa ture. Fakkeenyaaf waraana addunyaa tokkoffaa dura bara 19 duwwaa addunyaa kanarra biyyoota mootummaa of danda'oo 53 qofatu ture. Diigamuu impaayera Otomaan Turkii booda biyyoonni 11 bilisummaa ofii argatan. Waggaa kurnan ittaanutti biyyoonni 6 dabalataan bilisooman. Waraana addunyaa lammaffaa hanga bara 1960tti biyyooti bilisooman 92 turan. Bara 1960 hanga 1980tti diigamuu kolonii Biriteen, Faransaay, Beeljiyeem, Poorchugaalii fi kanneen kana fakkaataniin booda waggaa 20 keessatti biyyooti 67 bilisummaa ofii labsatan. Tibba waraana qabbanaa waan hafee aangawoota fatansaa gidduutti nagaan bu'e ammoo biyyooti 32 gadameessa impaayeraa keessaa dhalatan. Barkumee kana keessa biyyooti dabalataan bilisoomanii yaayyoo addunyaatti dhufan. Waggaa 100 keessatti bara 19 hanga bara 2000tti biyyooti haaraan 120 ta'an dhalachuun amma misoomsoti mootummoota gamtoomanii 193 gaheera. Ammallee golee hundatti gaaffiin sabootaa dorrobee argama. Akka Walkar Koonar jabeessee addeessutti gaaffiin sabootaa Afrikaa fakkeenyaaf Itoophiyaa, Eeshiyaa fakkeenyaaf Sri Lankaa, Awurooppaa bahaa fakkeenyaaf Roomaaniyaa, Awurooppaa dhiyaa fakkeenyaaf Faransaay, Ameerikaa kaabaa Guaatimaalaa, Ameerikaa kibbaa Guyyaanaa fi Ooshiiniyaa Niwuzilaandii keessatti argamaa jira. Tarreen gaaffii kana biyyoota buleessa Biriteen akkasumas haaraa Baangilaadesh, biyya guddoo Indooneeshiyaa akkasumas xiqqaa Fiijii, biyya badhaatuu Kanaadaa akkasumas hiyyeessa Paakistaan, biyya abbaa irree Sudaan akkasumas dimokiraatawaa Beeljiyeem, biyya Maarkis Leenistii Chaayinaa akkasumas farra Maarkis Leenistii Turkii hunda ammata. Tarreen kun itti fufuun biyyoota amantaa Budihaa, Burmaa, Kiristaana, Ispeen, Islaama, Iraan, Hinduu, Indiyaa, Yuhudii, Israa'el hordofan dabalata. Kana jechuun gaaffiin sabootaa golee addunyaa hundarraa dirrittaa'ee jira jechuudha. Awurooppaa keessatti illee sabooti gaaffii birmadummaa fi ofiin bulummaa qaban. Kaatalaanii fi Baask Ispeen keessaa, Fileemish Beeljiyeem keessaa, Iskootii fi Weels Biriteen keessaa, Koorsiikaa Faransaay keessaa, Puertoriikaa Ameerikaa keessaa, akkasumas saboota dhalattoota akka Saamii biyyoota Iskaandinaviyaa keessaa, Innuutii Kanaadaa, Maa'oorii Niwuzilaand, Aboorinjii Awustiraaliyaa fi Hindoota Ameerikaa dabalata. Tarree kana itti daballee cimsuuf gaaffiin Oromoo, Somaalee, Affaar, Tigree fi saboota kibbaa Itoophiyaa keessatti gaaffii ijoo bara hedduu lakkoofsise garuu hagammaatti furmaata waaraa dhabedha. Sabooti kun hunduu akka tokko yookaan akka biraan mirgoota bu'uuraa kanatti fayyadamanii bilisummaa ofiin bulummaa gonfachuu barbaadu. Taatullee garuu gaaffiin sabootaa bakka tokkotti dhageettii guddaa fi deebii shaffisaa yoo argatu, bakkoota birootti ammoo ni rincincifamaa yookaan ni dagatama yookaan ni tuffatama yookaan ammoo hadheeffatamee balaaleffatama. Gaaffii bu'uuraa kanaaf mirgi bakka hallee labsamullee haala inni itti biyyoota labsa sana mallatteessaniin simatamee keessummeessamaa jiru irra jireessaan faallaa mirgichaa ta'uutu mul'ata. Garaagarummaan kun maaliif uumamuu danda'e? Gaaffiin saba tokko qajeelummaan simatamee deebii waaraa yeroo argatu kan saba biraa ammoo maaliif hadheeffatamee balaaleffatama? Gaaffilee akkanaaf yeroo baay'ee deebii adda addaatu kennama. Yaadi jalqabaa haala qabatamaa irraa ka'ameeti. Addunyaan kun guuboo guddicha saboota afaan 8,000 ol dubbatan of keessatti hammattedha. Irra jireessi saboota kanaa finna maleeyyiidha. Indiyaa keessa qofa afaanota 1,700, Afrikaa keessa afaanota 1,500, Indooneeziyaa keessa afaanota 700 fi dabalataan kumni hedduun guutummaa addunyaa irratti sabooti kun hunduu eenyummaa addaa, afaan addaa fi aadaa addaa dhaalmaan bara hedduu keessa gabbifatan waan qabaniif kaadhimamtoota finna sabawaa ofiin bulaa ta'u. Haala qabatamaa amma mul'atuun ammoo sabooti 8,000 ta'an kunneen biyyoota 200 hin caalle keessatti qoodamanii jiraatu. Kana jechuun giddugaleessaan biyyi tokko saba 40 hammatti. Asirratti sabooti hundi mirga sana fayyadamuun biyyoota baay'ee xixiqqoo daangaa dhidhiphoo keessa jiraatanii fi of danda'anii dhiibbaa keessaa fi ala dandamachuu hin dandeenye uumaa yaaddoo jedhu kaasa. Sassakkaan siyaasaa amma jiru hundeerraa yoo geeddarame jechuunis
biyyooti caccabanii finnoota xixiqqaatti yoo hiraman eenyummaa addaa isa booda lubbuu horachuu malu fakkeenyaaf amantaa, lagummaa, gosummaa fi kanneen kana fakkaatan keessummeessuun waan hin danda'amneef rimsamni finna sabaawaa nafii dhaba. Kanaaf gaaffii sabootaaf mirgoota labsametti luugama kaa'uu barbaadu. Kana jechuun garuu gaaffii sabootaa hundatti balballi cufamee gurra duudaan ergifameef jechuu miti. Ammayyuu sabooti gurmaawanii karoorsanii mirga bu'uuraa sana gonfachuuf dhudhaman tolaan osoo hin taane irree ofiin bilisummaa ofiin bulummaa gonfataa jiru. Fakkeenya muraasa yoo fudhanne Eertiraan Itoophiyaa irraa bara 1993, East Timor Indoneeshiyaa irraa bara 2002, Sudaan Kibbaa Sudaan irraa bara 2011 adda bahanii biyya walaba ofii ijaarrachuu danda'aniiru. Kunis waraana ijibbaachisaan injifannoo erga gonfatanii booda. Saba tokkoof waraanaan abbaa irree injifatee bilisummaa ofii gonfachuun jabeenyaa fi tokkummaa keessoo isaa mirkaneessa. Irreen gaaffii hedduuf deebiidha. Waqixoo faana tarree tokko irra hiriiruuf uleen ittiin hirkatan irree qofa. Bilisummaan uffata qophaawaa abbaan arge akkuma fedhetti ofitti diruu miti. Bilisummaan jireenyaa fi tokkummaa sabichaa, irree waraanaa fi dinagdee isaa, kutannoo hawaasichaa hunda gaafata. Sabni tokko bilisummaa fedhu sanaaf gurmaawee hidhatee lolee aarsaa ofiin injifannoo galmeessuu yoo hin dandeenye bilisummaa sana dhidhiibbaa alaatiin yoo of harka galfatellee kutannoon of harka tursuu hin danda'u jedhamee tilmaamama. Fakkeenyaaf sabni Israa'el addunyaa kanarra faca'ee ture daafii dhumaatisuu kanneessaan harka naaziitiin irra gaheef addunyaan gurra ergistee fi biyya walabaa gonfachiiste. Haa ta'uuti haga Israa'el lola gurguddoo injifattee jabeenya ishee mirkaneessitutti dandamannaa bilisummaa isheerraa hunduu mamii qabaataa ture. Sabni Kurdiis gaaffiin bilisummaa isaa mootummoota biyyoota sabichi keessatti qoodame Turkii, Iraaq, Siiriyaa fi Iraaniin yoo balaaleffatamellee erga kurdooti gurmaawanii jabaatanii dirree lolaa irratti irree ofii agarsiisuu jalqabanii akkasumas shororkeessummaa dura dhaabbachuun ga'umsa ofii mirkaneessanii gaaffiin isaa akka laayyootti bira darbamaa hin jiru. Kun kan agarsiisu gaaffiin bilisummaa finna sabaawaa fi hiree ofii murteeffannaa unka labsa mirga ilmoo namaa bakka hallee keessatti waan hammatameef qofa osoo hin taane sabichi dhimmi ilaalu gaaffii isaa dhageessifachuuf humni waraanaa fi qabeenya dinagdee isaa, tokkummaan keessoo sabichaa, dandeettiin isaa sabichi mirga bilisummaa sana yoo gonfate gaarummaa inni saboota biroof ooluu malu akkasumas balaa inni itti aggaamuu danda'u xiyyeeffannoo keessa oola. Sabni ga'umsa qabu dhaga'amuu hin dadhabu. Yoo ofiin bulummaan saba tokko saboota biroofis gaarummaatti fudhatame sun saba dhimmi ilaaluufis ta'e saboota biroof eebba mirgisa. Yoo ta'uu baate akka abaarsaatti fudhatame hadheeffama. Gabaabumatti sabni tokko mirga ofiin bulummaa gonfachuuf lolee injifachuu, tokkummaa ititaa qabaachuu, irree waraanaa fi dinagdee gabbifachuu, carraa akka qaawwaa lilmoo dhiphattu keessa hulluuqee eenyummaa isaa addunyaatti beeksifachuu, dandeettii kalaqaa ofii guddifachuu, sabootaa fi biyyoota akkasumas hawaasa sab gidduu waliin hariiroo qajeelaa qabaachuu fi kanneen kana fakkaatan gaafata. Irra caalaa ammoo dhugaan unka labsa mirgaa keessaa osoo hin taane hidhannoo irree ofii keessaa argama. Gaafa irreen irra aanan qofa alagaan namaaf eebbisa. Dhugaa kana fagoo osoo hin deemin uummata Eertiraa irraa barachuudha. Uummati Eertiraa irree isaatiin dargii jilbeeffachiisee waraana isaas qe'ee ofirraa calaase. Ergasii humni halaalaa dhufe injifannoo isaanii uggee Itoophiyaa keessatti hidhuuf abbale as hin baane. Eertiraan mootummoota aangawoon eebbifamtee miseensa mootummoota gamtoomanii ta'uuf halkan muraasa obsuu qofatu irra ture. Sanboodas taanaan iggitii amanamaan bilisummaa fi birmadummaa isheetii humna waraanaa ishee fi kutannoo uummata ishee qofa ture. Faallaa kanaatiin sabni tokko ga'umsa waraanaa, dinagdee, hariiroo alaa fi kanneen kana fakkaatan osoo hin gabbifatin gaaffii ofiin bulummaa kaasee hangamuu yoo iyye iyyi isaa homaattuu hin lakkaa'amu. Kanaaf gaaffiin isaa ni dagatama, ni tuffatamaa yookaan dabaan hadheeffamee balaaleffatama. Addunyaa gara jabummaa mallattoo eenyummaa ta'eef keessatti eenyutu boo'icha dadhabaaf gurra ergisa. Mirga kamuu fayyadamuuf murteessaan dhugaa osoo hin taane humna. Boqonnaa kana yommuu xumurru sansakkaan siyaasaa filatamaa fi aanjawaan haga ammaatti qalbii dhala namaaf safeeffame ofiin bula finna sabaawaati. Bilisummaa, birmadummaa, dimokiraasii fi ulfinni ilmoo namaa dhugaan isa keessaa argama. Sababni isaas finna sabaawwan walqixa saba addaa tokkoo fi safartuu siyaasaa handaara afaanii, aadaa, seenaa fi kanneen kana fakkaatan irratti bu'uure ijaarama. Daafii kana amanamummaa waloo olaanaan sabichaa fi mootummaa isaa gidduutti diriira. Lamaanuu wal utubu, wal hirphu, walitti hirkatu, inni tokko isa kaan ala hin jiraatu. Amanamummaan waloo tokkummaa ititaa mirgisa. Namni tokko amanamummaa biyya isaaf qabaatu, amanamummaa maatii warra gosa yookaan saba isaaf qabaatuun walitti hidhata. Hidhati kunis
dhudhama olaanaa aarsaa lubbuu illee hin mararsiifne waan ta'eef akka salphaatti hin citu. Sansakkaan impaayeraa faallaa kanaati. Impaayerri mana bal'aa maatiin sabootaa keessatti cafaqaman, hacuucamanii fi gidirfamanidha. Cubbuu, goolii fi daba dhala namaa irratti dalaga. Hawwiin isaatis seera tokko, afaan tokko, amantaa tokko, ilaalcha tokko, falaasama tokkoo fi kanneen kana fakkaatan macha lafaa hundatti haguuguudha. Akkuma sultaanni Otomaan Muhammed weerartichi bara 1453tti magaalaa Konstaantiniipool qabatee booda addunyaa guutuu irratti impaayera tokko, dhugeeffannoo tokkoo fi birmadummaa tokko qofatu jiraachuu qabaa jedhe gaggabni impaayerotaa irree ofii jalatti saboota hunda yookaan macha lafaa dhiitanii bulchuudha. Kun abaarsa macha hundaaf hawwamudha. Amalli onnee weerartootaa, dhiibbattootaa fi impaayera jaartuu keessatti lubbuu addaa horate kun geeddarame bilisummaa, birmadummaa fi ulfina namoomaaf bakka qabaata jedhanii yaaduun gowwummaa ta'a. Sansakkaan federaalaa diddaa impaayeraa fi saboota gidduutti dhalate walitti araarsuuf yaada wixinamedha. Al tokkotti qaamota wal didu lamaan wal faana gammachiisuuf carraaqa. Aboo impaayerri of harka tuule muraasa saboota hacuucamoo turaniif qoodee mala sossobbaa fi gowwoomsaatiin diigumsarraa of baraara. Hacuucamtooti haboo fi beekamtii argatan bilisummaa fi birmadummaa hawwan ittiin dagatu. Sirna federaalaa jalatti haboos ta'ee beekamtiin argatan tasuma bilisummaa, ofiin bulummaa fi birmadummaa dhugaa finna ofiin bulaan argachuu malaniin hin qixxaatu. Ittiin qixxaachuun haafuu itti akeekuyyuu hin danda'u. Federaala keessatti aangoon sadarkaan qoodame hacuucamtootaaf hiramuu iggiti amanamaa hin qabu. Heera abbaan irree tokko kaa'ee yoo fedhe ugguru yookaan akka isaaf tolutti fooyyessuu yookaan ciree gataa kosii keessatti darbachuu danda'u akka utubaa hin dhommooqneetti fudhatanii hacuucamtooti abdii egeree ofii irratti gatuu hin danda'an. Kun biyyoota shaakala abbaa irreen gaadi'aman keessatti haalaan mul'ata. Federaalli buleessa Afrikaa Naajeeriyaan akkanaan nafii dhabee tuffatame. Itoophiyaan baasa baastuu addaa taate dhugaa bu'uuraa kana waan sobsiiftuu hin fakkaattu. Silaa waggaa 30 darbe yeroo gahaa ture. Itoophiyaan federaala sabooti keessatti hidhaman dirqiin hiree isaa fi caasaa isaa jalatti haguugaman malee sirna marii fi marabbaan bu'uure miti. Sabooti ishees takkaahuu wal hin beekan, yoo wal beekanis wal hin amanan. Irra jireessi saboota ishee aangoo fi qabeenya muraasa irratti wal dhiibbatu, wal jibbu, akkasumas diina innikkummaan wal gaadu. Keessumaa hariiroon Oromoo, Amaaraa, Tigree fi Somaalee gidduu jiru gama siyaasaa, seenaa, hawaasummaa fi carraatiin yoo ilaalame aantummaa caalaa masaanummaa, michummaa caalaa diinummaa, walamantaa caalaa wal ciicannaa fi kanneen kana fakkaataniin jabaatee mul'ata. Daafii kana fedhii waloon federaalawuu fi jija waloof jecha dantaa ofii sharafuun hin mul'atu. Aangawooti garuu biyyattiin tokkittii hin biinxofne, sabooti ishees akka ilmaan lakkuu warra wal barsiifatan obboloota timjiin kamuu gargar hin qoonne fakkeessuuf halkaniif guyyaa caraanu. Ololli akkanaa yeroof yoo nama raatesse malee takkaahuu dhugaa hin awwaalu yookaan hundee jabaa qabaatee gaggaba ofiin bulummaa, bilisummaa fi birmadummaa dhugaa sabooti hirriba dhabaniif hin doomsu. Bakka fedhi federaalawuu hundee jabaa hin qabnetti federaalli kamuu ededa hallayyaa diigumsaarra daaddisaa bubbuluu mala. Garuu finna tasgabbaawaa keessoon isaa itti ta'ee fi yabboo umurii dheeratu hin ta'u ni diigama.